Islaama akka kiristaanaa akkasumas warreen amantaa biraa qabdan hundi keessanuu akka rabbiin haa kadhattanii abdii qaba. Wallaahi hedduu takka rifadhee jira. Takkaa kana dhugubeen beekuu dhiiroo maan mataatiin na dhibee waan nyaata hin taane nyaachise akka hin jenni doktoroonnis kana saninaan jenni hafuurallee fudhachuu hin dandeessu oksijiina akkanatti irra dhaabaniiti mana hakimaa ciisuu jirti jechuudha. Anillee nagaan qaba fayyaan qaba jira alhamdulillah. Akkasumas warreen amantaa biraa shamaa harka fuunee akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii bakka jiraattan jirra kunnootis alhamdulillah. Arranta nagaa akkuma fuula duree irra dhageessanitti waan isinii qabadhee dhufe dhageessanii jirtanii jee yaada alhamdulillah numaan jira. Alhamdulillah waan hundaafuu yeroo gaariin dhufees yeroo rakkoon dhufees alhamdulillah jechuun gaarummaa akkasii maaltu si mudate maanii yoona jettanis wanti na mudate yeroo maaltu si mudate battee dhiyootanatti online irra deebitee turte garuu deebitee online irraa battee jirta YouTube dhistee jirta maal YouTube dhistee maal namni ijee hedduun karaa keessaa kan gaafachuu jira. Anillee waan gaafiin kun natti heddummaatiif isinii deebisuu dhufe dhugaa akkuma jettanitti karaa YouTube irratti deebi'uudhaaf faamilee godhadhee ture. Alhamdulillah xiqqoollee dalagee jira garuu haa ta'uutii wanti YouTube irraa yeroo ammaa kanaaf na bachise waan biraatilee osoo hin ta'in rakkuma xiqqootu na mudatee rakkoo xiqquma yaani rakkoon tana irra jabdullee waan jirtuuf bakka kiyyatti xiqqoo sin jaamtu guddoo akkasitti sin jaamtu alhamdulillah. Garuu arraan tana baay'ee tokko rakkadheetiin isin fuula dura dhaabbadhee baay'ee tokko rakkoon nameeti baay'ee takka rakkadhee jira jechuudha. Rakkoon kun rakkoo waan biraa osoo hin ta'in rakkoo maallaqaa osoo hin ta'in rakkoo bakka namni ilmi namaa tokko sin beeni kaatii qoftiin ilma namaa tokkotti simatu sodaattu ati qoftiin mataa kee keessa sammuu kee keessa wal nyaatte yaada si harka falatti fiduu dadhabdee tokko waan godhuu dadhabee tokko jechuudha. Kun rakkoon ammanne keessa jiru kun rakkoo maallaqaatiin miti takka immoo rakkoo waan biraa osoo hin ta'in akkuma suuraa irratti agartanitti rakkoo jabaan na mudate. Rakkoon kunis maali yoo jettanii ilmoon tiyya na jalaa dhukkubsattee jirti hedduu takka na jalaa dhukkubsattee jirti waan taateen beeku guyyuma keessaa kaateet akkuma takkatti leeydumaan eegalee yeroo dura leeyidaan eegalee bakka leeyidaan kun qaama kana guutuu guyyaa duraa wayyumaa hanga dura leeyidaan eegalee sinuma tattabatti osuma leeyidaan itti jiru jechuudha. Ani immoo diifafaa uumaan taatu jeetumaan shiroopiin bitaa maal hin godhaa hanga guyyaa 2-3 mana hakimaa geessine irrumaa hojjete jechuudha. Garuu waan irraa wayyoo isin agarre na akkuma beekanitti bakka naan jiraadhu kan ammas fatii afaa irraa itti fagoodha. Isaanillee itti isin dawwalle bas hin beekne waan godhu fayyaan godhu wallaalee viidiyoo kana irratti deebi'ee dhufe Naleetuma saniin eegalee sanboota garuu qaamni kunuuti akka tokkotti bakka walumaa galatti maddisnee arrabni kunuuti ni duduchaa'ee afaan kun kanatti arrabni kun bakka agartan kanatti akka duduchaa'ee fuula kanarraa waan didiimaan tokko irra faca'ee qaama kan waan didiimaan irra faca'ee hospitaala geesseetiin jira. Innaa bakka mijoon ammaa soos hin dandeessu namas laaluu hin dandeessu hedduu takkanirraa dhukkubsattee jirti. Wanti naarra isin irraa barbaada dhufee maallaqa takka amma rakkadhee maallaqa isin gaafachuuf miti alhamdulillah ni dalaqadhaa maallaqa hin qaba rakkoo maallaqa hin qabu. Innaa wanti naan barbaade har'a isin irraa dhufee bakkuma jirtanii du'aadhaan akkana cinaa dhaabbattanii mijoon tiyyaama bakka naan jiru kan hin jirtu ani amma uffata fudhachuu dhufee hangasumatti viidiyoolee waraabuu dhufee jechuudha. Mijoon tee jalan teessuu maaltu viidiyoo waraabuu siif fidee naan jettan akkuma isin du'aadhaan gootan barbaadeeti. Waan biraa son taane du'aa kana gootan barbaadeeti malee takka maallaqa isin irraa barbaadee takka immoo rakkadhee rakkoo akkasii jabduu sana hukuma rakkoo jabduun sana qunnamtee son ta'in du'aa ima keessa barbaadee kan dhufee bakka jirtan irraa hundi keessanuu ka islaamaa hundi keessanuu ka islaamaa ka kiristaanaa akkasumas warreen amantaa biraa qabdan hundi keessanuu akka rabbiin haa kadhattanii abdii qaba. Wallaahi hedduu takka rifadhee jira. Takka kana dhugubeen beekuu dhiiroo maan mataatiin na dhibee waan nyaata hin taane nyaachise akka hin jenni doktoroonnis kana saninaan jenni hafuurallee fudhachuu hin dandeessu oksijiina akkanatti irra dhaabaniiti mana hakimaa ciisuu jirti jechuudha.
Ani amma hedduullee wareessintiin dheeressu viidiyoo daqiiqaa 10 isin waraabuu dhufe እና hundi keessanuu bakka jirtanitti akka du'aayiidhaan quba qabaatanii isin jechuu barbaada. Waan biraa barbaadeetii miti gargaarsa barbaadeetii maanii asirratti ol baatee waan akkanaa kan haasootii gargaarsa barbaaddaa akkamitti gargaara awureen an tattalaqqee gargaarsa maallaqa hin barbaadu alhamdulillah maallaqa hin qaba. Maallaqa Irsham bashitti geengeetiin qaba alhamdulillah waan inni namarraa barbaadu hin qabu. Wanti hin barbaadu garuu bakka jirtan irraa hundi keessanuu akka du'aayiidhaan na cinaa dhaabbattanii ilmoota illee akka fayyitee gammachuudhaan akkana biratti akka duraan walitti ibni akka walitti biraan fedha. እና wanti naa godhuu dandeessan tokko yoo jiraate du'aayi naa godhaadha. Bakkuma jirtanii hundi keessanuu du'aayiidhaan yaadachuudhaan isin jechuu barbaada. Hedduu takka galatoomaa warri garuu amma imaanii ni soobtamu. Maaliif akkana hojjetamu ilmoo irratti maakana dubbii akkana fudhatan jeena ilmoo jechuun safaataa miti wanti safaatanii miti saniifuu wanti na sobsiisu jiru sobuu barbaade waan biraatiin soba malee ilmoodhaan safaatu እና hedduu takka nama dhaga'ama wallaa biyya haati ta'e keessa hin jirre bireecha obboleetiin keessa hin jirre biyya firaa fi firri keessa hin jirre kophaatti mana kimaa sandaqee waraqaa umurii wallahi maal isin fayyamuu hordoftoota biyya nama jibbanillee haqa namaa jibbanii jiranii haqa loltoomtuu Somaaliitti takkaatu na cinaa dhaabbachuu jira hedduu takka akka haadha akka abbaatti Oromoo caala beekan keessatti ibsituu nu fayyadu jira jechuudha. Kiseen bakka hin deemne hunda kun waan gamichoo jedhu qubsattee dila kana hospitaala ciisuu jirti. Namni Oromoo tokko kana cinaa dhaabbanni garuu Oromoo hin ture jechuuf ibsuun ta'een kan mana qophaa qaqqabaatiin ta'uu baachuu mala. Alhamdulillah amma ilmoon eega hospitaala seentee guyyaa 4 dabartee jirti. Sanumaaf hedduu takka rifadhee anillee akka du'aayi naa gootan karaa keessan dhufe akkasii inshallah yeroo mijoonti ammoo achinaaf ani ammallee abdiin kutannee yaanii hatii tun haadha jechuun waa hundaa beekanii saniifuu waan kanarraa taatirra akka waan borfayyitee naa deebitee naa waliin konfliktee taphattoota kana fakkaata. Qalbii aadaa jechuun waan gaarii siif hawwa malee ifitti yaafillee waan gaarii naawwaa gammachuun siif hawwu gammachaan si hawwa gammachuu si ka duraaniitiin akka walitti deebitee viidiyoo irratti leesanii baasuu abdiin qaba. Innaa sanumaaf badee daawwattootaaf hordoftoota kiyya inshallah yeroo gabaabaatti bal'ina walitti deebinee abdii qaba. Akkasii daawwattootaaf hordoftoota kiyya ammaan tana uffata kiyya fudhadhee achi deema maaliif achiin bula har'a baatanii borbaatanii nuun jenne garuu xiqqoo kaleerraa wayyaadha har'a alhamdulillah. Innaa waan taatee fi haala kamirratti akka jirullee viidiyootti aanutti kan hin deebisee isin agarsiisu ta'an isin jaa hanga xumura viidiyoo kana waan hordoftaniif galatooma akkuma isin jeetti du'aayi naa godhaanii waan biraa isinirraa barbaadu gargaarsa biraa isinirraa barbaadu wanti isinirraa barbaadu tokko yoo jiraate akka du'aayi naa gootanii galatooma hedduu takka galatooma warri keessaan dhuftanii na jajjabeessaa jirtan hedduu takka galatooma. Chaanaala kanaaf haaree taatan subscribe godhuudhaan maatii ta'urree chaanaala kanaaf dammoo maatii taatanii jirtan akka viidiyoon kun nama hedduu bira ga'u like godhuudhaan share godhuudhaan viidiyoo kana walaa dhaqqabsiisaa jirudha. Hedduu takka galatooma inshallah gammachuudhaan walitti deebiin jechuu barbaada.